daldaltootatti himan sagantaa keessa dhageettan. Al-Shabaab OLF naannoo kana yoo dhabamsiifne tokkummaan hin cimaa jedha Abiy Ahmad. Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaan keessan tokko fedhiin keessanillee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu filannoo biyyaalessaatti hirmaachuun nuti ulfaattii jedha Kafaa'uun. Waajiroonni keenya akkuma cufamanis iddoo baay'eetti jiru. Namni filannaa keessatti akka nuti qooda fudhachuu danda'u karaa baay'ee ammayyuu manadhaa jira. Yaa kanaa nuti wanti filannaa kana wajjin deemu hiikamuu haa calqabu. Miseensa Paarlamaa kakahuu ifateef hojii dhabisan beesimna oduu biraalee harka isanii qabna an asli galgalooti nu waliin tura. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataaf Ministeerri Muummee Abiy Ahmad nageen daangaa isaanii fooyyessuuf akka wal qabatee Al-Shabaab OLF fidhatoota bira dhabamsiiftuu kakatti akka isaan jedhaniitti nagaa dhabiinsi tasgabbii biyyaatiif daldaloota bilamaanii gufuu taate erga hanaarra kaqaan piroojeektii guddaa Mombaasaa Naayiroobii Finfinnee wal qunnamsiiska taa'ee daandii kiiloomeetira 500 dheerattu hawaasa Agar Maariyaam haga Mooyyalee waliin eebbisan dhaaman jalqabaan daandii qaxaamur daangaa Mooyyalee eebbisuun kabanan yoo ta'u bulchootii kun lameen walitti dhufeen Keenyaaf Itoophiyaa cimsuuf hojjechuu jirraa jedhan waa'il Keen yaadata biraanuu ka'eebbitan magaala Mooyyalee hordofaa tureen sagantichi akkam turee jedhe gaafadhe. Ayee galatoomii aslii egaa daangaa Mooyyalee erga cufamee xiqqoo tuttureera sababa koronaa vaayirasiif jedhamee kan namoonni duraan callisanii asiif achi daddarbaa turanii. Daangaan inni kun immoo kan mootummoonni lameen walii galanii sirriitti uummanni rakkoo tokko malee akka gara biyya lamaanittuu qaxxaamuree jireenya isaa jiraachuu akka danda'uuf kan dandeessisudha. Akkuma beekamu naannoon Mooyyalee kun daangaan Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu nageenya yeroo hedduu akka boora'u hin beekama. Nageenya boora'u sanaa uummata keenyaa fi badhaadhinni akka dhufuuf yookaan immoo misoomni akka dhufuuf irratti cimsinee hojjennaa. Gareewwan naannoo sanatti immoo socho'aa nageenya naannichaa booressan balleessinaan akkuma argitanitti wanti hedduun hojjetamuu danda'a jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy kan dubbatanii Uhuru Keenyaataan illee yaada muummicha ministeeraa kana deeggaruudhaan. Wanti ta'ee arguu feenu Mooyyaaleen Dubaay naannoo kanaa ta'uudha. Injifannoo dinagdee rakkoo nageenyaa soo qabnu goonfachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka biyyoota ollaa lamaatti nu keessa ta'anii qaamolee nageenya Keeniyaas Itoophiyaas jeeqan waliin taanee irratti hojjechuu qabna. Tasgabbii Keeniyaa fi Itoophiyaa cimsuun jijjiirama uummata Mooyyaaleetiif fiduuf wajjin hojjechuu qabna. Guyyaa kana gammachuu guddaatiin natti dhaga'ama obboleessa kiyya simachuuf. Asirraa Laamuu daawwannee booda Mombaasaas daawwanna. Kun cufti michummaa biyyoota lamaanii walitti daldalaa fi investimentii biyyoota lamaanii gidduu jiru cimsanii itti fufuufi. Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaan keessan tokko fedhiin keessanillee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordarii artifishaal kana caccabsitanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama. Jabaadhaa gam keenyaan President Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Miirri jiraatota Mooyyalee akkam jira? Miirri isaanii baay'ee kan gammadanidha kan fakkaatanii namoonni hojii daldalaa irratti hirmaatanii turananii dubbisellee kanaan duratti daangaan kun waan hin banamneef gandoota keessa qaxxaamurree mootaratti fayyadamnee yeroo deemnu namoonni illee nu saamuu al tokko qarshiin nu harkaa fudhatamaa sana hunda keessa rakkachaa waan turreef amma daandiin kun banamuu isaatiin kallattiidhaan asiif achi deemnee hojjechuuf waan nu gargaaruuf hedduu nutti toleera jedhaniitu kan natti himanii. Baay'ee kan nu gammachiise. Rakkoo nageenya Itoophiyaaf Keeniyaa jidduu jirtuun yoo xiqqaatee waggaa 5 ani akka namaatti arras dhufe iddoo kanaa dhufe rakkoo nageenya duraan qabnuun arras dhufe beekaa gammachuu kan mootummaan Itoophiyaatiif mootummaan Keenyaa biffanaan walii dhufanii ilaaluun baay'ee na gammachiisaadha akka nama tokkotti. Amma biyaashaaraa yookaan daldal midhaasuu fi hagam fayyada jettee yaadda? Guutummaa guutuutti hin fayyada. Yeruma waliigalteen kunuyyuu hin jirreeyyuu kan diqqoo namummaa muraasi deemuyyuu hin fayyada ture gaafa immoo waliigalteen mootummaa lamaan jiraatu baay'ee harka caala kan nu fayyadtaa akka malee nu fayyada. Egaa akkuma jiraattota kunneen irraa dhageessetti nageenyis jiruun isaanis akkasitti isaaniif sirraata taanaan nutti tola kan jedhudha yaada kan qabani. Galatoomii yaadata. Galatoomiitillee asli. Dhaggeeffattootteen oduu gaggabaaboo isan beeksifne.
Haleellaa akka lakkoofsa Itoophiyaatiin onkuleessi 24 barkum 2013 raayyaa ittisa biyyaa ajaj kaabirraa raawwateen booda miseensota waraana federaalaa ukkaanfaman keessa ajaja itaana kataan Brigadier General Addamne Mangiste dabalatee namoonni kumtoktaan gadhiifamuun ibsam. Namoonni kan keentaa fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa taasisan gadhiifaman ta'uu Direktoraan olaanaa indoktireeshinii raayyaa ittisa biyyaa Ethiopia Major General Mohammed Tasammaa himan. Loltoonni TPLF fi amanoo kataan hordofuu fi dureewwan isaanii addamsanii seera dhiyeessu cimeetti fufee jedhan qondaloonni kun. Bulchootii US tallaalii Pfizer BioNTech harka 95 bu'a-qabeessa ta'uu mirkaneessuun tajaajilii atattamaan hojiirra oolfamuu daandii banaa jedhan. Bulchiinsi nyaataaf qorichaa FDA'n tallaalichi akka hin mirkanoofneef yaaddoon nageenya dhowwuu hin argamne jedhe. Mani murtii olaanaa Chaayinaa abbaa langa Uganda kaduri Bat Katurebe miseensa koree ogeeyyii falmii idil addunyaa murteessuun qaxar. Katureben kagan 70 sooran ba'ee am koree kan waggaa 4 ka dhufu waliin hojjeta. Miseensan Paarlaamaa Tanzaaniyaa ka hojii mootummaaf muudame kakachuu ifatee jedhanii dhiisanii nam bira bakbuusan. Francis Ndulane kasiletaana ministeera albuudaa ta'uu irdeebiin dubbachuu dadhabnaan pireezidantiin biyyaa John Magufuli nama qajeela kakachuu beekuun bakbuusaa jedha. Daktarooti keenya eegumsi akka godhamuuf mootummaa gaafatan eegi daktarootiin hedduun COVID'n lubbuu dhaban. Daktarooti kun ka hojii irra dhaabbachuuf guyyaa 21 mootummaaf kenne meeshaa dhukkubichaa ofirra ittisaniin hin qabnu jedhan. Jitok eegi magaal Maayikaadiraatti ajeechan jumlaa lubbuu namoota 100 olii galaafatte. Gartulee mirga namooma garuu haleellaa kanaan namni ajjeefaman 100 ol ta'uu ibsaa turan. Jitokoo eegi ajeechan kun raawwate BBC'n jiraatota magaala qunnamee waan mudate hubachuu hin dandeenye. Amma qunnamtiin akka telefoonaa fi intarneetii deebinaan jiraatota dubbisuu dandeenye. Hamza Huseenitti nutti hima. Haleellaan lubbuu namoota 100 lakkaa'amanii galaafate kun kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 waaree booda sa'aatii 9 irratti yoo ta'u haga ganama guyyaa itti aanutti itti fufe. Tirfaay Girmaay dhalattuu Tigraay yoo taatu nama sabaan Amaara ta'etti heerumtee waggoota 12 Maayikaadiraa keessa jiraatte ilmoo tokko waliin qabu. Abbaan warraa isii ka hojii qonnaa hojjetu harmee isii dabalatee maatii kan jiraachisu isa. Waggaa 12 achi jiraatte keessatti taatee akka gaafasii takkaa hoo argitee akka hin beekne dubbatti. Abbaan warraa ishii gara jabinaan mana isaa fuula duratti ajjeefamuu dubbatti. Ofiin rakkoo fayyaa akka qabdu ka himtu Tirfaay duuti abbaa warraa isii jireenya ishii akka golgoleesse himti. Jiraattuun Maayikaadiraa biroo Yeshii jedhamtu haleellaadhuma wal fakkaataan abbaa warraa ishii dhabuu himti. ከቤት መጣው ነው ቤት ዝጉ ብሎ በፊት አዘጉን ከዘጋነ በኋላ ያው Yeshiin akkas jetti jalqaba akka balbala keenya cufannu nutti himamee ture ta'us dhufanii nu bansiisanii warra dhiiraa baasanii ajjeesan waaree booda sa'aatii 11 irratti dargaggoonni gareen dhufanii abbaa warraa koo fi obboleessa isaa ajjeesan ana osoo hin taane abbaa warraa koo akka barbaadan natti himan wayita isaan abbaa warraa koo ajjeesan anis ijoolleen koos ilaalaa turre akka malee rifadhee waanan tureef nan boo'e gariin isaanii anas ajjeesi waliin jechaa turan kaan lubbuu na oolchan jetti. Xilahun Geetinnat Maayikaadiraa keessa ollaa Gimbi Safar jedhamu jiraata taatee guyyaa sanaa akkanaan ibsa. ጠዋት ጀምረን ማለት ነው እኛ ወደ ስራ ነው ስናስብ የነበር ማሽላ ለመቁረጥ ኮንትራት ለማስያዝ gaafas mishingaa calleessuuf qophii gochaa osoo jirru guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 7 namoonni gareen gara mana keenyaa dhufanii waraqaa eenyummaa keenya nu gaafatan saba keenya mirkaneeffachuuf jedhanii tinatti fakkaata sa'aatii 8 irratti dargaggoonni magaalattii keessatti hiriira bahanii achii booda sanumaan gara haleellaatti ce'an manarra deemu gaafa eegalan dubartootaa fi daa'imman akka hin miine dhageenye kanaaf anii fi obboleessi koo baaxii keessa dhokanne nu barbaadanii nu dhabnaan deeman jedha. Galgala sa'aatii tokkoo fi yeroo sadaffaaf sa'aatii tokkoof walakkaa irratti deebi'anii mana isaa sakatta'uuf yoo dhufan dararrifachuu hima Xilaahuun. Yeroo kanatti haadha warraa obboleessa kootii gadi baasanii albee itti baafatan abbaan warraa kee eessa akka jiru nutti hin himtu taanaan daa'ima kee ajjeefna jedhaniin daa'ima fuudhuuf yoo jedhan dura gortee dura ana ajjeesaa jetteen yeroo kana Xilaahuun baaxii manaa keessa dhokatee obboleessa isaa waliin dhaggeeffataa ture obboleessi isaa daa'ima isaa ajjeesuuf jennaan miira isaa to'achuu dadhabee iddoo dhokatee bahee dhaqe hanga lubbuun isaa baatutti reebanii ajjeesan
haati warraa isaas miidhamteetti jedha Xilaahuun. Gabra Masqal Mangistuu jiraataa Maayikaadiraa yoo ta'u investimentii qonnaa irratti bobba'ee hojjeta. Durumaanuu akkana hammaataa hin turre malee magaalattii keessa darbee rakkoon tureera. Inni kun garuu balaa hamaa hin eegamneedha. Haleellaan kun miira magaalattii jijjiireera. Namoonni hedduun gara jabinaan ajjeefamuu dagachuun rakkisaa ta'a jedhe Gabra Masqal. Waldhibdeen yeroo dheeraaf mootummaa federaalaaf TPLF jidduu ture akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 24 haleellaa mooraa waraanaa ajaja kaabaa irratti raawwatame hordofee gara waraanaatti cehe. Kafaa'oon miseensonni isaa kiikamanii fi waajjiraaleen isaa banaman gaafate ibsa baasen dhaabbichi waajjira muummeenalaa waajjiraaleen baay'een cufamanii jiranii miseensonnii fi hooggantoonni federaalaa haggandaa jiran hidhaman jechuun himatee akka gadhiifaman mootummaa gaafate. Kanaan achi filannoo biyyaalessaa jaaffaa taasisaa jirurratti fedhii qabaannullee hirmaachuun nu tulfaataa jedha Hamza Hussein durtaa paatichaa Profeesar Maraara Guddinaa dubbis. Qabiyyeensaa mootummaanis boordii filannoonis filannaatti deemaa jira jedha. Garuu immoo rakkoo gurguddaan hin qabne amma waliigaltee biyyaa uumamee nagaan uumamee dirreen siyaasaa bal'atee gara filannaatti deemaa jirru. Waajjiroonni keenya akkuma cufamanitti iddoo baay'eetti jiru. Namni filannaa keessatti akka ta'utti qooda fudhachuu danda'u karaa baay'ee ammayyuu mana hidhaa jira. Yaa kanaa nuti wanti filannaa kana wajjin deemu hiikamuu haa calqabu. Dirreen siyaasaa bal'achuu haa calqabu. Waliigalteen biyyaa uumuu haa calqabu. Waan lafa keewwanne akka fudhata kaartaa lafa keewwanne kana waliigaltee lafa keewwanne waliigalteedhaan hojiirra oolchuun haa calqabamu. Karaa itti filannaa duwwaa hojjetameetti deemame akka ilaalcha keenyaatti wanti baay'een barbaachisu jira kanatti atattamaan akka adeemamu. Isin amma waliigaltee biyyaalessummaa uumuu keessatti paartilee hundi kan irratti hirmaatanii yeroo darbe mari'atamaa ture yeroo dheeraadhaa fi isinillee keessatti hirmaattanii waraqaa garaagaraa dhiyeessaa mariisisaa mari'achaa turtanii sunoo maalirra ga'e sun tarii furmaata ta'a jedhamee yaadamaa ture waliigaltee biyyaalessummaa uumuu keessatti. Akka keenyaatti eessa ugaan jiru siigalee. In dubbatamaa hin guduunfamu. Hojii kan oolu jechuudha. Waliigaltee qabatamaanis hin godhamu siigalee. Yaa kana muummichi ministeera waama warri nama walitti finna jedhamsi waamu boordii filannoon waama. Kun hunduu kana gubbaatti waliigalleennee fudhannee kan sabatti gadi baanu jiru jechuudha. Namoonni siyaasaa dorgomaa ta'uu danda'an hedduun isaanii hidhaa jiru. Haala kana keessatti isin akka nama siyaasa biyyattii beekutti filannoon haala kana keessatti geggeeffamu biyyattiidhaaf maal fidee dhufa jettume. Ilaahisaadha siigalee filannaa yeroo nugusaas deemsifne irraa rakkoo booda nu quunname irraa nu hambifne yeroo dargii filannaan deemeera rakkoo dhufe sanirraa nu hambifne. Yeroo adaawii tokkoffaas filannaan baay'eetu deemaa ture. Tiyaatirii bira darbee tiyaatirii siyaasaa bira darbee wanti inni uume guddaan hin jiru. Ijaa kanaa nuti kan jechaa jirru amma wanti nuti amma kanarraa waan sadii fidaadha. Tokko nagaa fidaa. Filannaan kun saba biyya kanaatii fi nagaa fidamuun fidu. Filannaan kun sirna dimookiraasii calqaba waggaa 50 filannaa ol deemsisaa turre. Inni kun akka haaraatti dimookiraasiin sirna kana keessaa hin dhalatamu hin dhalatu. Sabni biyya kanaa nagaa argate dimookiraasii dhugaa argate gara guddina isaatti deemuu danda'amoo hin deemu. Filannaan kana hiiknee isaanuun hin ga'u. Deddeebine ibsaanis xalaanis boordii filannootti komishinii dhala namaa. Waajjira muummicha ministeeraati qabeenya baay'eetti katabaa turre. Rakkoo biraa dhalee akka dhufne rakkoo keenya dhumaa qabnee hiikoo calqabnu nagaadhaan gara filannaatti adeemnu kana gochuu baannaan caljedheetuma filannaa jedhamuun waa guddaan fiduusa jedhu waliigaltee biyyaa qabannee immoo filannaa kanatti dhugaadhaan itti adeemnu. Kana amma goonetti rakkoo bal'aadhaan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessaan sagantaa kanaa Hamza Hussein ture. Kan isiniif dhiyeessan asli Artiist Alii Birraa wal'aansa onnee Dubaayitti argachaa erga ture biyyatti deebi'eera. Fayyaan kee akkamii jennee gaafanneerra. Lawchii onnee kiyyaa haga barbaachisurraa gatii bu'eef jecha sergerii san godheetan dhina fayyeetan galata rabbii. Odeessaalee biroos qabnaan Galaanaa Balay nu waliin tura. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareez haalli naannoo Tigraay ammallee akkana yaaddeessetti jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa naannicha keessatti olaantummaa seeraa akka deebisuus gaafataniiru. Guutuusaa Hamzaa Huseentu isinitti hima. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti kabaji mirga namoomaa osoo hin tuqamin
hatattamaan olaantummaa seeraa kabachiisuun akkaan barbaachisaadha jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii. Ibsa guyyaa wiixataa kaleessaa baheen barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres haalli yeroo ammaa naannicha keessa jiru daran yaaddessaadha jedhan. Kanneen daangaa cahanii Sudaan galaniin alatti naannoodhuma Tigraay keessatti namoonni hedduu